Oromiyaan boossi lafa gangalatte utun dhalee gaabu mansawaa majette Oromiyaan boossi lafa gangalatte utun dhalee gaabu Harka fuune shama akka mul'atan dhaggeeffattootaaf daawwattoota kan keeshoo qopheessitoonni qophii kanaa ana Habtaamuu Lamuu ani immoo Lammeessaa Gaarumaati sagantaan keenya akka almaa gadii ta'a. Sagantaan guyyaa har'a qabannee isinii dhiyaanne akkuma beekame yeroo hundumaa haala yerootti mari'anna akkasumas sirboota warraaqsaa babbareedoo kan hamilee namaa kaasan ni qabna. Keessummaa tokkos isiniif qabna keessummaa isaanii maqaa isaanii dubbannu ni beekames maqaa isaanii booduma sin wal barsiisa nama sin baay'ee beektanidha garuu waan hundumaaf keessummaa keenya qabannee dhumneerra haala yeroo har'aa kana keessatti torbanni har'aa akkuma beekamu waa'ee naannoo haala Gujii keessaa irratti kan baay'ee haasa'aa turre Oromoota naannoo Gujii keessatti argamu injifannoo isaan galmeessan garuu ergasii immoo haalli kun bal'atee gola Oromiyaa hundumaa keessatti baadiyaan Oromiyaa tokko utuu hin hafin ilmaan Oromoo qeerroon uummanni Oromoo dur qeerroo jechaa turre barattoota yuunivarsiitii jechaa turre barattoota Oromoo jechaa turre har'a garuu barattoota duwwaa miti qeerroo duwwaa miti qotee bulaan ilmaan Oromoo hundumtuun bakka jiru ka'ee mootummaa wayyaanee mootummaa abbaa irree mootummaa nama nyaataa mootummaa dhiiga Oromoo dhangalaasu mootummaa dachee Oromoo gurguratu mootummaa ilmaan Oromoo qeerratti ajjeesu fuuldura dhaabbachuun keessaniif fuuldura dhaabbachaa jiraachuun keessan hedduu nu boonseera. Hamilee keenya kan kaase sabni Oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa utuu hin jedhin ganamaa galgala yeroo hundumaa hojii kooti jedhee sabni Oromoo yeroonis akka kanattiin irratti hojjetu baay'ee nama boonsa. Waggaa 25 guutuu mootummaa TPLF'n baachaa kan ture dachiin Oromoo yeroo naga jedhee ofirraa achi darbachaa jiru yeroo ilmaan Oromoo xiqqaa guddaa jaarsa jaartii maanguddoo qeesii sheekii utuu hin jedhin bakka hundumaa golee Oromiyaa hundumaadha mootummaa wayyaanee fuuldura dhaabbachaa jirtan gootummaan keessan gootummaan hiriyaan qabne gootummaan addunyaa ajaa'ibsiise har'as nuunis nu boonsaa jira jabaadhaa isiniin jenna amma wanti haasoo barbaanne inni har'a akka biyya faranjiitti self defense nama qe'ee namaatti dhufe nama ajjeesuu dhufe nama qe'ee nama saamuu dhufe nama lubbuu balleessuu dhufe ofirraa ittisuu jechuudha ofirraa ittisuun Oromoon qawwee duwwaa waan eeggatu miti eeboon kee qawweedha ankaatseen kee qawweedha mancaan kee qawweedha uleen kee qawweedha yeroo itti diina ofirraa ittisnuudha yeroo isa nama ajjeesuu dhufu Tigraay irraa haga Oromiyaatti kiiloomeetirii 730 deemanii dhufanii qe'ee ilmaan Oromootti dhufan yeroo itti ofirraa ittisnuudha jechuudha. Sabni Oromoo takkaa diina itti roorrisuuf sammuu gadi qabatee hin beeku. Kanammoo barana hundumaa caalaa irratti mul'iseera. Booreen deebisuuf sabni Oromoo takkaa sabab ciisee bulu miti. Garuu sabni Oromoo nagaa jaallataaf nagaa ollaa isaatii hawaafitu irraa taa'e malee kana amma yeroo ammaa kana booreen deebisuutti utuu hin darbin gaaffiin tokko gaafatamee jira. Kanaaf ilmaanni Oromoo gabrummaa waggaa dheeraa nurra turte bara 2016 hanga ajenne yeroo itti ofirraa jiffannuudha. Oromoon qotee bulaan Oromoon beekaan barataan wallaalaan haga yoomi diinaaf jilbeenfanne haga yoomi diinaan bullee haga yoomi simaa bal'oodhaan jiran warrooti nu fakkaatanii ilmaan keenya nu gurgurachuuf diina wajjin ta'anii jiranis of keessaa mancaasuudhaan kan durii caala ajjeechaan erginoollee du'i erginoollee hidhaan erginoollee kan kana booddee dhufummoo isa hammaatu waan ta'eef Oromoon bakka jiru gola hundumaadha golee arfanuu kaaba kibba ba'a dhiya giddu galeessa otoo hin jedhin diina isaarratti yommuu inni ciniinnatee yommuu inni kaansaa cufatee waan qabu fuuldura dhaabbatee ofirraa ittisu ofirraa qolatu ofirraa ajjeesu self defense jedhan sana yeroon amma itti mootummaan Itoophiyaa nurraa ka'uu qabdi jennee ijjiru duwwaa miti
yeroo ittiin ofirraa ittisnuudha. Yeroo nutis akkuma isaan garaa jabaatanii ijoollee waggaa 8 snaayiperii fagoo ta'anii qolee keessa dha'an kan nuti immoo ofirraa ittisnu macaa keenyaan, eeboo keenyaan, ankaasii keenyaan, goraadee keenyaan waan qabnu hundumaadhaan fuuldura dhaabbannu har'a guyyaansaa. Kanaaf jabaadhaa isiniin jenna Qaanqee Showunis. Yeroo boriif keenya utuu hin taane diina namatti roorrisu, diina dhiiga namaa tuutu, diina jireenya namaa hin feene, diina nama balleessuuf namatti dhufe yeroo teenya itti ilaallu miti. Oromoon jabaadhaa hidhamuun erginoollee isa isin dhufe kana ofirraa ittisuutti dudduubatti hin deebiina. Nuti wanti goonu hamilee isin ilaannu yeroo biyya keenya keessa turretti waggaa 15 waggaa 20 dura qabsoo barbaacha biyya deemaa turre. Har'a garuu qabsoon manuma ofii keessatti namaa dhufe. Har'a garuu qabsaa'uun goluma ofii siree ofiirra ciistee gadi baatee kan qabsooftudha. Kanaaf qeerroon keenyas jabaadhaa isiniin jenna, horaa bulaa isiniin jenna. Kanneen amantaan kiristaanaas amantaan islaamaas waaqeffannaas gochaa isin gochaa jirtan saba keessan cinaa dhaabbattan waggaa meeqa maqaa amantiitiin kan mataa gannu qabsiisaa turan Oromoon warri hogganooti amantii kana itti dammaqanii ofirraa ittisaa jiran kunis hedduu nu boonsee jira. Dimimmisa keessa bari'uun akkuma jiru yeroo ammaa gadda keenya keessa haa jiraannu iyyuu malee wanti gaariin injifannoon biyya keenya argachuun waanni adda addaa nutti adeemaa akka jiran ilmaan Oromoo waliigalatti eessa jiraadhu eessa yeroo itti kaanuudha yeroo itti jabaannuudha yeroon diina nu balleessuuf nu barbadeessuuf nu walumaa galatti sanyii keenya duugee lafarraa fixu kana ofirraa deebifnuudha. Kanaaf jabaadhaa isiniin jenna Oromoon jabaadhaa bakka jirtanitti jechooti warri TPLF hogganoonni kijibdoonni waan kaleessa dubbatan tuffii ilmaan Oromoo irratti dheengadda dubbachaa turan kanneen warra Kabbaa Tsaayifaa Geetaachoo faan waan kaleessa dubbatan har'a gaafa Oromoon cimee garuu fuuldura dhaabbatutti waan kaleessa dubbatan haaluudhaan akkasiin jenne nuti warra akkasitti jedhanii Muusaan of tuulan kan hin fudhatina jaarsummaa miti wanti barbaannu bilisummaa. Muummichi ministeera Itoophiyaa ilmaan Oromoo warra keessummaa fidachuudhaan keessummaa simachuun keessummaa sagaluu didemmoo maal goona? Keessummaa simanneetiin kan gowwaa taane keessummaa simannee siree irraa buunee siree irra gaafa bulchinu bishaanni gaafa nu kadhatu aannan laannuufi isaan immoo gowwummaatti fakkaatee nurra ciisan keessummaa isa galuu hin beekne kana garuu humnaan ofirraa galchuudha. Gowwumuun keenya garaa laafuun keenya nuti uummata kana keessummaa simachuun keenyatu akkas garaa isaanii nutti jabeessaa jira. Kanaaf jabaadhaa Oromoon bakka jirtan hundumaa diina keessan irratti bobba'a qolee godha. Kanaaf wayyaaneen fagoo teessite kan isitti dhukaastu fagoo teessee dhokattee snaayiperiidhaan kiiloomeetirii meeqara teessite kan nama dhooftu garaan qabdu garaattiin Oromoo fuuldura dhaabbattu hin qabdu. Oromoo harka duwwaa deemaa jiru. Nutis Oromoon warri biyya keessaa kun fagoo irraa waan eenyu jirti. Ofii keessaniin qabsoon kan keessan qabsoo isintu eegale qabsoo isintu jalqabe haga galmaan geessan haga fiixa baasanitti dudduubatti hin deebina. Warreen abbaa gadaas galata guddaa qabdu gocha ibsa ejjennoo kaleessa ba'e irratti gaafa agarru baay'ee gammannee jirra. Abbootiin gadaa horaanuu bulaa baay'ee isin kabajna baay'ee isin jaallanna ajjeechaan Oromoo irra ga'aa jiru ilmaan keessa irra ga'aa jiru waan isin quuqeef dubbachuu keessaniif galata guddaa qabdu isiniin jedha Qaanqeen Shown. Gamtaa akkasiitiin abbootiin gadaa qabxii akkasii baafatanii gaafachuun hidhamtoota hiiksisuuf gaafachuun namoota balleessanii dhoksuun ukkaamsanii hambisuun gaafachuun saba Oromoo karaa itti barbaadanii tooftaa adda addaatiin qabsoo isaarraa akka inni jal'atu gochuun karaa akka hin taane gaafachuun mirga saba Oromoo ta'uusaa mul'isuu abbootii gadaatiif kabajaa guddaaf galata guddaa qabna karaa Qaanqee Showtiin. Horaa bulaa isiniin jenna akkuma sila isiniin jenne immoo sirboota warraaqsaa qaban keessaa sirba Henook Joorjin Afeerarra. Kan Henook wayyaaf Harrabe sirbi Hooneki dhiiga keenya dhangalaasuu jedha sirba yeroo wajjin deema waan ta'eef Henook sirboota isaa duraa irratti akka beektanitti abbaa daabee ture amma
gaafa ximqataa qabamee mana hidhaa galee mootummaa wayyaanatu mataa sana irra haade amma mataan isaa iyyuu bareeda nu bareechaniiru iyyuu al tokko wanti diinni miidhaaf godhu bareedina ta'a. Akkasittiin Henook har'as dudduubatti hin deebine wallistoota keenya warri biyya keessa jirtan galata ittiin afaan ittiin isin galateeffadhu hin qabu. Achuma keessa teessanii garaa keessan hidhattanii gootummaa keessaniin hacuuccaa saba keessan irra gahaa jiru waan sirbaa jirtan. Utuu dubbannu Henook guddaa galatoomii wanta ati saba keetiif goote baay'ee galata guddaa si galfachuu barbaanna karaa Qaanqee Show. Gara sirba Henookittiin isin deebi. Oromoon mirgasa hiriiratti baay'ee rasaasaan reebameetu dhiignisaa lola'ee dhaala ishee ajjeessanii haadhaaf mataa baatu guguggaa sanyiidhaan irratti raawwatu dhaala ishee ajjeessanii haadhaaf mataa baatu guguggaa sanyiidhaan irratti raawwatu harki lammii ajjeessee yoo irraanfateeyyuu hanga bilisoomnuutti garaan keenyan fayyuu waggaa waggaatiin dhiiga nu lolaasu badii tokko malee addaan nu baasu. Bani galmee dhugaa buqqaa laphee jalaa kayyoo dhugaa baatee isa bu'e boolla haqa sadorkamee diinaan conkolaa'ee maaf dhiifnaa gumaasaa isa dhugaaf du'e isa sabaaf kaatu marrumaan gubatu qalbiin garaa cabee iji dhiiga baatu isa luugamamee dhugaa utuu baatu gaaffii mirgaa qofaaf karra isaas ni nyaatu. Oromoon mirgasa hiriiratti baay'ee rasaasaan reebameetu dhiignisaa lola'ee dhaala ishee ajjeessanii haadhaaf mataa baatu guguggaa sanyiidhaan irratti raawwatu dhaala ishee ajjeessanii haadhaaf mataa baatu guguggaa sanyiidhaan irratti raawwatu harki lammii ajjeessee yoo irraanfateeyyuu hanga bilisoomnuutti garaan keenyan fayyuu waggaa waggaatiin dhiiga nu lolaasu badii tokko malee addaan nu baasu. Karroon nu galee alagaan nu dhaanee tokkummaa dhab malee dabummaaf hin taane yaadaloota qubee fuulduratti ilaalii diigi daangadiina jirichaa saasaanii isiniif nuun jedhu ofitti nu qabu
maqaan jaalalaasuun arra barran darbu saroota hojiitiin gogaa oola uffatu arraba summiitiin damma namaa laatu. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota Qaanqee Show akkuma waadaa isinii galle keessummaa keenya qabadhee dhiyaadheedha. Keessummaan keenya dudduuba koo jiru fuula laaltanii maqaa wal laaltan. Abbaadul bakka nagaan dhuftan maalni alaabaa maaliitiin dudduuba keessa jiru? Alaabaa Abaa'oo. Alaabaa Abaa'oo baay'ee gaariidha. Afeerraa Qaanqee Show isinii godhee simattanii asitti argamuu keessaniif guddoo isin galateeffanna. Ulfaadha galatooma. Galanni keessan hin badin. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana biyya keessatti uummanni Oromoo qeerroon qotee bulaan uummati Oromoo guutummaadhumatti alaabaa keessan mukarraa gadi buusee sareetti fannisee ari'ee alaabaa adda bilisummaa Oromoo marsaa jira biyyattii gubbaa. Kana akkamitti ilaaltu Abbaadula? Uummanni alaabaa Abaa'oo filate mo'atamuus miti kun injifannoo guddaa dheedhe. Injifannoo duwwaa miti mo'atamuunis keessa jira injifannoonis keessa jira. Akkami haala yeroo ammaa kana biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru hin turre waggaadhuma baatiidhuma ja'an tokko dura filannoo uummatan nu filate nuun jettanii nuti illee egaa teenyadhuma dhaggeeffanne persenteejii 100 moona jettanii dubbachaa turte. Mee waa'ee kanarraa mee dubbadhaa? Mootummaan kun mootummaa uummataa olaantummaan uummataa keessatti mirkana jechuun kana jechuudha. Mootummaadhuma kana jechuudha. Mootummaa filatee fi dhaaba sadargeessoo wajjin mari'achuudhaan mootummaa inni filatee fi dhaabbate mootummaa ofii filate mootummaa ofii sagalee kennee fi mootummaa ofii sagalee kennee ofii filatee ofii dhaabe anatu si filate. Mootummaa wayyaanee anatu si filate waan ta'eef fedhii koo amma guunnetti kun asitti dhaabbachuu qaba jedhee kaasuu hin danda'a. Mootummaa filate waan ta'eef mootummaa dhaabbate waan ta'eef filate jechuun kan isaati jechuudha. Ofii filate jechuudha. Uummatuma Oromoo dhaabee mootummaa ofii isaatii filatee dhaabbate kana mootummaan kunii fi dhaabni kun fedhii fi faayidaa uummataatiin ala hojii waan qabu. Ajandaa biraatis hin qabu. Faayidaa fi fedhii uummata Oromoo jechuudha. Kan uummata Tigraay. Faayidaa fi fedhiin uummata kanaa akka eegamu hojjechuudha. Uummataan alatti ajandaan qabnu hin jiru. Fedhii fi faayidaa uummataatiin alatti ajandaan jiru hin jiru. Ajandaa tokko qabdan. Tole Abbaadula. Ergii uummatan nu filatee nuti dantaan keenyas fedhii uummaan Oromoo eeguudhaan nu jettan. Fedhii Oromoo eeguu kana Abbaadula gochuun hedduu moo? Qeerraa buqqisuun hedduu mee dhiisaa haa ta'u iyyuu mootummaan uummata isinaa filatu. Uummati iyyuu isin filate haa jennu. Qaanqeen Show kan isin jiraattu Oromiyaa keessa miti. Filate haa jedhan gaa uummata amma akka Abbaadulaa jedhettu uummata nu filate namni mee uummati Oromoo maal jedha? Uummata Oromoo irraa dhaggeeffannu. Uummata Oromoo gaafa jennu immoo uummata bakka tokkotti duwwaa miti guutummaa Oromiyaa keessaa gara uummata Oromootti isin deebisan mee uummati maal jedha?
Egaa daawwattoota dhaggeeffattoota qaanqee show waan uummati lallabachaa jiru waan uummati jechaa jiru hundumaa daawwattaniitu uummati keenya biyya keessaa waboo abaa'oo jechaa jira waboo abaa'oo uummati waamachaa jiruuf deebii kan kennuuf waboo abaa'ootti dhiifna sagantaa guyyaa har'aa waan nu daawwattaniif guddoo isin galateeffannaa horaan bulaa qeenagaa jiraadhaa torba walitti deebinaa qopheessaan qophii kana ammas anaaf daamulamuuf lammeessaa gaarumaatti nagaa waaqaatiin nu jiraadhaa. Lalgaloto, gullalleen kan tufaa lalgaloto, gaaraan bichuu turii lalgaloto, galaan finfinnee maasee. Lalgaloto, sila akka jaalalaa lalgaloto, walirraan fagaannu lalgaloto, jalaan nu fageesse. Lalgaloto, gullalleen kan tufaa lalgaloto, gaaraan bichuu turii lalgaloto, galaan finfinnee maasee. Lalgaloto, silakka jaalala lalgaloto, walirraan fagaannu lalgaloto, jalaan nu fageesse. Diiganii gaara sanaa, gaara diigamuu malee, nu baasan addaan baanee, nu addaan ba'uu malee. Sooretti haadha sooree, irbaanii rabuusa qabaay, seeqanii sesseeqanii, kan gargaar nu baata anjaraayin. Ogalaayetiya qotiyyoon abbaan didaa yaadidaa harkoota keessa. Ogalaayetiya qorra baraan dadhabee morma kee jalattanneessa. Ogalaayetiya sululta looniin tiksu darabaatti galchiidha. Ogalaayetiya yooman dhufeessi akka ansirraa fagoon jira. Maalan jira maalan jira yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Anin jiru anin jiru yaga anin jiru kutee na nyaatee jira. Kotee nami ciisanii darbatee yaga kotee nami ciisanii darbatee. Rafeen buluu namni waanuma abdatee yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Lalgaloto, gullalleen kan tufaa lalgaloto, gaaraan bichuu turii lalgaloto, galaan finfinnee maasee. Lalgaloto, sila akka jaalalaa lalgaloto, walirraan fagaannu lalgaloto, jalaan nu fageesse. Lalgaloto, gullalleen kan tufaa lalgaloto, gaaraan bichuu turii lalgaloto, galaan finfinnee maasee.
jarannu lalgalooto jarannu fageesse diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata jaraayin Oggalaaleetiya farda siidaa katanii siidaa dabalee suuri Oggalaaleetiya erga nu daangeessanii barri ture buulee Oggalaaleetiya waddeessi jiraa gubee amboorraa calaqqiisi Oggalaaleetiya narraa fagaatte jedhee si yaaduun kiyya yoo mafe Mada nafe nafe aga Dani mada nafe chachap senyate lave Aninjiru aninjiru aga Dani aninjiru kukute nyate tu Chua yetti sindiro nalkani aga Dani chua yetti sindiro nalkani Namagaran ane namamu narkani aga Dani malanjira chachap senyate dirai Malanjira malanjira yaga malanjira chachap senyate dirai Aninjiru aninjiru yaga aninjiru kukute nyate tu Kote nami sanyi darbate yaga kote nami sanyi darbate Rafeen buluu namni warma abdate yaga malanjira chachap senyate